Hello, hordoftoota Maltii Skill Media nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Akkam jirtu kuni Maltii Skill Mediaan isiniif kan dhiyeessu barnoota yeroo yerootti sin fayyada jedhee yaadu kan isiniif dabarsudha. Har'a kan nuti waliin barannu barreeffama gara sagaleetti jijjiiruudha. Kana keessatti immoo artificial intelligence yookiin immoo AI tools barreeffama keenya gara sagaleetti nu jijjiiruudhaan akkasuma immoo sagalee record goone nu bareechuudhaan nu tajaajilan toolota lamaan tokkodha kan nuti wal wajjiniin ilaallu 11 labs kan jedhuu fi Clipchamp kan jedhu lamaan jechuudha har'a kan nuti wal wajjiniin barannu. Egaan subscribe share gochuudhaan Maltii Skill Medias gargaara akkasuma namoota barachuu fedhii qabanitti akka isin dabarsitan dhaamsa isin dabarsaa kallattumaan gara barumsa keenyaatti ceena. Okay, egaa jalqabna. AI tooliin sagalee barreeffama keenya gara sagaleetti kan nu jijjiiru baay'ee salphaa fi akka salphaatti kan namaa galuudha. 11 labs kan jedhamudha. 11 labs kan jedhu search gootu 11 labs.io jettanii search gootu. Gaafa 11 laabii kanarratti search gootan interfeesii kana fakkaatu isinii fida. Interfeesiin kun egaa create the most realistic speech with our AI audio platform dha. Kun egaa barreeffama isinitti kennitan maal godha gara sagaleetti jijjiiraa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti akkaawuntii banattu. Akkaawuntii sana banattanii login jettu jechuudha. Login jettu free service dha kuni. Free dha waan ta'eef kaffaltii isin hin gaafatu jechuudha. Kaffaltii isin hin gaafatu. Amma get started free kan jettu kanarratti click godhaa. Text to speech gaafan click godhu area irratti sin sagalee kee kennitan fida jechuudha. Asirratti akkuma argitan akkaawuntii banattu isiniin jedheera. Akkaawuntii email keessaniin banattanii login jettanii gaafa galtan haala kanaan isinii fida. Jalqaba irratti text to speech jedha mata dureen isaayyuu text to speech jedha. Fakkeenyaaf asirratti jalqaba kanarratti voice kan jedhu jira. Voicein warra kanatu jira jechuudha. Isaan kun voicein AI kanarratti hidhamanii sagaleewwan namoota bebbeekamoo biyyoota alaatii fuudhamanii AI kanarratti hidhaman jira. Fakkeenyaaf voice kana yoo dhaggeeffanne there is no greater harm than that of time wasted. Voice akkas fakkaatu nuu kenna jechuudha. Voice yookiin sagalee haala kana fakkaatu nuu kenna. Inni lammataa Brian kan jedhamu kun immoo we have committed the golden rule to memory. Let us now commit it to life. Okay. Haala kanaan egaa sagaleewwan garagaraatu asirra jira jechuudha. Sagaleewwan kun afaan Ingiliffaatiin haasa'u akkasuma afaan biyyoota biraatti illee jijjiiruun ni jijjiiramu. Asuma irratti ilaalla. Isaan kanaan sagaleen nuti itti geeshinu yookiin immoo barreeffamni nuti itti geeshinu egaa sagaleewwan jara kanaatiin jechuudha kan inni display ta'u. Mee gara sattaanutti gaafa ceene text to speech kan jedhu kanarratti text to speech kan jedhu kanarratti click gaafa goonu bakka nuti itti tekstii keenya barreessinu nuu fida jechuudha. Bakka nuti itti tekstii keenya barreessinu nuu fida. Fakkeenyaaf
zim jedheen multi skill media jedhee barreessee sagaleetti naa jijjiiri gaafan jedhuuni asirraa voiceoota nama isiniin jedhe sana filachuun qaba jechuudha. Voice inni ittiin display naa godhu filachuun qaba. Fakkeenyaaf areaali kana select There is gaafan no godhe greater harm than that of isaan time display naa wasted. godha jechuudha. Sana booda select godhee areaali kiyya select ergan godhee booddee asirratti natti mul'isee jira jechuudha. Areyaan fayyadama voice kiyya generate speech gaafan jedhu Multi-skill media. okay, generate speech gaafa nan jedhu okay, generate speech Multi-skill media. kana kenna jechuudha. Sagalee kana kenna jechuudha. Directly barreeffama kana gara sagaleetti jijjiireen jira jechuudha. Egaan kana bichaa miti. Fakkeenyaaf barreeffama gurguddaa, barreeffama dheeraa ta'e TikTok irratti yookiin immoo YouTube garaagaraa irratti dhiyeessuu barbaaddu yoo ta'e sagalee online irra jiru kana fayyadamtanii okay, asirraa voice kiyya jijjiiruu nan danda'a. Biraanitti yoo jijjiire immoo maal jedha jechuudha? Multi-skill media. Multi-skill media. Okay. Sana booda kana download gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana areaalii kanatti deebisee generate Multi-skill media. Okay, kana bakka kana dhufuudhaan mallattoon downloadii bakka kana jirti. Ishee kana download gochuu hin dandeenya jechuudha. Okay, download goonee voice kana gaa bakka barbaannetti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Okay, download kan jettu kana click goone voice keenya alta download ta'a jechuudha. Download ta'e bakka download ta'e dhaqxanii open yoo gootan okay, kana yoo banne amma Multi-skill media. multi-skill media. Okay, jechoota kanarra caalan itti dabaluu dandeessu gaasini itti aansuudhaan gadi siqnee voice changer kan jedhu click goona. Voice changeriin sagalee jijjiiraa jechuudha. Sagalee jijjiiraa. Fakkeenyaaf sagalee record gootanii kan keessan sagalee keessan record gootanii gara barbaadanitti bareechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee kiyya asuma irratti record godhee utuma isin argitanii okay, ma recording godha dhaggeeffadha. Hello multi-skill media baga nagaan dhuftan jirtu. This is voice changer. Okay, sagalee kana amma record godheera. Sagalee record godhe kana areaalii kanaan okay, voice areaalii kanaan naaf dubbisiin jedhaan jechuudha. Okay, generate goona dhaggeeffadha. Ma recording godha dhaggeeffadha. Hello multi-skill media baga nagaan dhuftan jirtu. This is voice changer. Okay. Okay, eshi gara shamarraniitti jijjiireeti jechuudha kan inni isin dhageessise. Okay, kana fakkaata dura biraanii fudhannee irratoo ta'e sanaanis sagalee keenya change gochuu hin dandeenya jechuudha. Okay, itti aansuudhaan sound effectiin jira. Sound effectitti gadi siqnee bakka kana sound effectitti
Click yoo goone egaa sagalee asirratti jiran fakkeenyaaf sagaleewwan bineensotaa environmentii irraa sagaleewwan dhaga'aman seetingii kana keessa gallee aadi gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraan clip champ kan jedhamu AI toolidha. Clip champiin kun immoo barreeffamarraa sagaleetti jijjiiruu qofa osoo hin taane viidiyoolee create gochuudhaaf akka viidiyoo editing tooliitti nu gargaara. Mee fakkeenyaaf gaafa applicationii clip champ jedhu bantan innis register godhi isiniin jedha akkuma duraati. Platformii kana fakkaatu kana isinii fideet egaan bakka record and create jettu kanarratti click gaafa gootan screen and camera kan jedhu isinii fida. Screenii keessanirraas kaameraas al takkatti record gochuu dandeessu. Dhufeen record and create kan jettu kanarratti bakka gara gadi kanatti text to speech kan jettu jirti. Text to speech kan jettu jirti. Bakka kanatti fidee kallattii harka mirgaatiin text what you would like to say kan jettu jirti. Bakka kanatti multi skill media jedha jechuudha. Multi skill media. Okay, media. Sana booda preview isaa yoo ilaalu yookiin save gaafan godhu save ta'ee jira. Kun kan duraati. Okay, multi skill media. Then save. Multi-skill media. Change godhee jira jechuudha. Change godhee jira. Multi-skill media. Haala kanaan jijjiira jechuudha automatically. Asirratti immoo language garaagaraallee filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf African South Africa, Amharic Itoophiyaa, kanneen biroollee afaan Arabaa garaagaraa as keessaa jiru. Afaan sanaan akka inni isinii dubbisu gochuu ni dandeessu jechuudha. Barreeffama keessanii afaan sanaan barraa'eera taanaanii. Kun immoo voiceidha. Voicein akkuma isa duraa select goone voice keenyas keessaa kan feene select goone. Fakkeenyaaf kanaan okay yoon jedheen automatically generate godha jechuudha. Automatically generate godha. Amma mee jecha dheeraa tokkoon isinii fida. ChatGPT irra galuudhaan what is mechanical engineering kan jedhu asitti click godhee generate godhiin jedhaan. Okay. Xumuree jira. Mechanical engineering is a branch of engineering that focuses on the design, analysis, manufacturing, and maintenance of mechanical systems. It applies principles of physics, mathematics, and materials science to create and improve machinery, tools, and processes used in industries such as automotive, aerospace, energy, robotics, and manufacturing. Mechanical engineers work on solving practical problems, ensuring systems are efficient, reliable, and sustainable. Okay. Akkuma argaa jirtan egaa barreeffama bakka kanatti argaa jirtan waa'ee mechanical engineeringii define kan godhu kanadha jechuudha. Inni convert kan godhe sounditti nuuf dubbise. Egaa
kana fakkaata. Kana bichaa miti asirratti viidiyoolee daballee viidiyoo keenya edit gochuun ni dandeenya jechuudha. Isa viidiyoo biraatiin isin deebi'a. Haa ta'u malee sagalee kana save godhaa miidiyaa keenya keessatti jechuudha. Second miidiyaa keessatti fakkeenyaaf Mechanical engineering. kanadha jechuudha. Keenya kana keessatti store goone yeroo viidiyoo keenya edit goonu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti tutoriyaaliin keenyarraa AI barreeffama keenya gara sagaleetti nu jijjiiranidha kan nuti ilaalle. Okay, ergaan keenya har'aa kana fakkaata. Waa barattaniittu waan xiqqoo argattaniittu jennee amanna. Haa ta'u malee maltii skiil miidiyaan kan kana caalan skiilii garaagaraa qindeessuudhaan isin biraan kan ga'u ta'a. Egaan hiriyoota keessanitti share subscribe godhaa. Akkasuma like gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaan ergaa keenya yeroo gaarii.